gaa'elli qaamni lama keessumattuu abbaa manaa fi haati manaa tokkoomuudha jettaniiti kan nuuf kaastanii jirtanii. Asuma keessatti kitaabni qulqulluunis abbaa manaa fi haati manaa qaama yookaan foon tokko ta'u jedha. Qaama yookaan foon tokko yeroo jedhu maal jechuu barbaadeeti inni kun? Deebisaan dhiyeessan yeroo baay'ee nama naaf ta'u hin dhabe yookaan immoo nama naaf ta'u hin arganne jedhu ilaalchi namoota karaa akkamidha sirriidha. Namoonni baay'een gara gaa'elaatti yookaan immoo gara kaadhimmannaatti seenuudhaa fi filannoo gaa'elaa wajjin wal qabate akka kiristaana tokkootti dargaggoon tokko yookaan shamarreen tokko kaadhimmachuudhaaf ulaagaa filannoo ishee maal ta'uu qaba? Ulaagaa manni kiristaanaa keenya nu barsiifte irratti hundoofne gaa'ela keenya filachuun dirqama ta'a jechuudha. Bareedina fuulaa ta'uu danda'a. Fuulli ishee kun gaafa dulloomte irraa deema. Gaafa guyyaa 80 immoo 80 sana tarsaasuudhaaf mana murtii wal dhaabnaa jechuudha. Akka hiyyuma waaqayyootti jedhu akkasumatti horiyyummaa eegalanii yeroo addaan kutanis immoo hiyyuma waaqayyoo hin taane jedhu. Jechuun waaqayyoo yeroo keessatti hiyyuma waaqayyoo gaafa jiru namoonni kun akkamitti hubataniiti. Yookiin immoo oomsaatiif filateetoo mucayyoon kun naaf taate immoo naan taate erga subaa'ee deema. Yeroo sanatti immoo kan mucayyoo ofii durseetii filateera. Xumuree deemee ofii subaa'ee gala. Yeroo gara gaa'ela keetti seentu namoota dhimmi waa'ee kanaa inni ilaallanne faana hin mari'atini. Yesus Kristos waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaan nu barsiisa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Hordoftoota fi kabajamtoota miidiyaa Sotoriyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan nagaa Waaqa jiraataadhaan akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkam turtanii kun akkuma beekamu sagantaa dhibbibbaa keenyadha. Sagantaa dhibbibbaa keenya guyyaa har'aatiin mata duree addaa gaa'ela jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Mata duree kana wajjin keessummaa addaa qabannee jirra. Keessummaan keenyas bulchaa mana kiristaanaa Dirree Nageenyaa Fayyisaa Addunyaa Bokkusaamee kan ta'an abbaa keenya Luba Maammoo Baqqalaadha. Abbaa keenya baga nagaan gara miidiyaa keenyatti nagaan dhuftan hordoftoota keenya nagaa gaafadha. Ashika tole maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Ameen. Isinis baga nagaan na eegdanii kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan uummanni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo miidiyaa kana warri hordoftan nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Akkam jirtu turtii waliin jirru dhimma gaa'ela irratti waliin gaggeessa. Akkuma beekamu amma turtii nuti keessa jirru keessumattuu akka mana kiristaanaa keenyattis ta'e waqtiin yeroo ammaa irra jireessaan yerootti gaa'elli raawwatamaa jirudha. Namoonni hedduun yeroo isaan itti gaa'ela raawwachaa jiranidha. Nus sababa kana wajjin wal qabsiisee hubannoowwan waa'ee gaa'ela wajjin wal qabatan dhaggeeffattoota keenya yookaan hordoftoota keenyaaf ni fayyada jenne gaaffiiwwan muraasa qabannee dhiyaannee jirra. Gaaffii kana keessatti namoonni kallattii lamaan of ilaaluu danda'u. Warreen gara gaa'elaatti hin galiin jiran gara gaa'elaan galuun duratti maal akka gochuu qaban akkamitti akka jiraachuu qaban gaaffii kana keessatti isaaniif heerra. Dabalee immoo warreen gara gaa'elaatti galanis jiru. Isaan immoo akkamitti akka isaan jiraachuu qaban jireenya akkamii akka kiristaana tokkotti maaltu irraa eegama kan jedhu barumsa keenya keessatti ni kaasna jechuudha. Egaati akka seensanuu ta'uudhaaf gaa'elli maali? Yoom eenyuu fi eessatti jalqabe jennee eegallaa abbaa keenya nuuf ibsaa ishee kana. Ulfaadhaa kabajama Waaqayyoo galannaa ta'u sagantaa kana filattanii guyyaa har'aa kana akka waa'ee kana irratti marannu kiristaanota biraan ga'uudhaaf jecha qophiitaa jirtanis gaaffiiwwan kana qopheessaniif guddaa ulfaadhaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan waa'ee gaa'elaa gaa'elli eessatti jalqabee eenyudhaan maalidha heektumti gaa'elaa kan jedhu yaada ijoo fi baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Yoo gara keessa isaatti seennu gaa'elli maali isa jedhu deebii kana kennuudhaaf gaa'ela jechuun tokkoomuu abbaa manaa yookiin dhiira tokkoo fi haadha manaa yookiin dubara tokkoo ta'ee gaa'ela kan jechisiisu immoo mana qulqullummaa mana Waaqayyoo keessatti mana kiristaanaa keessatti bu'uura isaa Kiristoos irratti kan gadi fageeffate dhaabbata guddicha mana kiristaanaa keessatti hundeeffame kan jedhudha. Gaa'elli seera Waaqayyoo mana kiristaanaa keessatti kaa'e ta'ee iccite guddaa umurii dheeraa kan ta'e hamma lafa kanarratti jiranitti
kan waliin jiraatan jechuudha. Walumatti qabaatti gaa'illi maal yoo jenne icciitiidha. Karaa fayyinaati naannawaa qulqullinaatiin jedha waa'ee gaa'ilaa irratti yeroo fudhu. Eessatti jalqabee eenyutu jalqabee kan jedhamu gaa'illi kan jalqabee Addaamii fi Hewaanii namoota jalqabaa jechuudha. Inni kunis erga Waaqayyoon wanta dhala namaatiif barbaachisu hundumaayyuu diggisii tokko akkuma namni tokko ilmoo isaa yeroo fuusisu wanta isaaf ta'u hundumaa erga qopheessee boodatti amaamoota isaa hirmaatota gammachuu sana akka hirmaatu waama wanta hunda erga qopheessee kanarratti hundaa'uudhaan Waaqayyoonis immoo guyyaa 5 guutummaan guututti wanta Addaamiif Hewaaniif ta'u hundumaa erga qopheesseen boodatti guyyaa 6ffaatti Addaamin gara lafa kanaatti waamee booda immoo lafee isaarraa Hewaanin baasee tokkoomsee jechuudha. Yeroo kanatti Addaamii fi Hewaan uumamanii malee gaa'illi isaanii haala gaa'ila yeroo ammaa kana nuti gaggeessaa jirruuti yoo jenne sanan turre. Akkuma qulqulluu Yohaannis Afeworqii Addaamii fi Hewaan jechuun ergamoota lafarraa warra foon uffatanidha jedhee jecha isaa qulqulluudhaan dubbatee jira jechuudha. Dhalli namaa jalqaba kan inni uumameef Waaqayyoon galateeffachuu waan ta'eef akkuma ergamoota kanaafidha. Foon uffatan nama ta'uu isaaniitiin Waaqa galateeffatu ergamoota fakkaachuudhaan kanaafidha. Ergamoota lafarraa gannata keessa jiraatanii kan jedhudha. Addaamii fi Hewaan irrattidha. Gannata keessattidha kan eegalee gaa'ila sammaa kanaan tokko jenne tokko miti. Waa'een fedha foonii raawwachuun osoo hin jiraatin ergamoonni saala hin qabanii waa'ee saalummaa hin beekanii sa'aatii 24 guutuu Waaqayyoon galateeffachuu. Addaamii fi Hewaanis jireenyi isaanii kana ture. Seera uumamaa boqonnaa 1 kaasee hamma boqonnaa 2tti waa'ee uumama dhala namaatti wal qabatee kaa'ee jira. Dhalli namaa maaliif akka uumame itti aansuudhaan garuu ergamoota lafarraa jedha ta'e kana seexanni itti inaafuudhaan kufaatii itti fidee Addaamii fi Hewaanin gannata keessaa baase. Sana boodadha haalli jireenya gaa'elaa yeroo ammaa kana nuti jiraannu kun kan bu'uureffame jechuudha. Ayyee abbaa keenya bifa bareedaadhaan akka isin nuuf ibsitanii kanuma wajjin wal qabsiisee jalqaba irratti yoo kaastanii gaa'elli qaamni lama keessumattuu abbaa manaa fi haati manaa tokkoomuudha jettaniiti kan nuuf kaastanii jirtanii. Asuma keessatti kitaabni qulqulluunis abbaa manaa fi haati manaa qaama yookaan foon tokko ta'u jedha. Qaama yookaan foon tokko yeroo jedhu maal jechuu barbaadeeti inni kun? Gaaffii baay'ee ajaa'iba ta'e kan gaafattan dhalli namaas kan hubachuu danda'u. Maalidha tokkoomuu kan jedhamu kun? Namni lama innaa ilaalamu qaamni lama kun qaama tokko yeroo jedhamu maalidha? Abjuudha nama foonitiif. Wanti kun immoo yeroo jennu waa hedduu iccitiiwwan hedduu of keessaa qaba. Achi keessa gurguddoon 3 mi'a ilaalu. Tokkoffaa tokkummaa qaamaa or physical union kan jedhamu kuni inni kun yoo ilaallu tokkoomuu foon lama gara foon tokkootti kan jedhu kan ibsu ta'etu ergaa Phaawulos gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 4 irratti waan tokkotu jira. Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaalatti gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaalatte gochuu hin danda'u jedhe. Kun maal agarsiisa? Qaamni isaanii lamaan qaama tokko waan ta'eef inni abbaa manaa ishee qaama ishee ni to'ata, isheenis immoo qaama abbaa manaa ishee ni to'atti. Kun tokkummaa qaamaa jenna jechuudha. Kun warra amaneef malee warra itti namanneef ifa ta'uu hin danda'u. Isa kana akkasumas immoo Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti waa'ee tokkoomuu jedhee ibsa. Akkuma abdiin waamichaa inni itti waamtan tokkicha ta'e dhagni tokko afurichis tokkicha waaqnis tokko cuuphanis tokko jedhee hima jechuudha. Kun tokkoomuu qaama. Qaamni keessan tokko dhagni tokko kan jedhamu. Inni kun tokkummaa qaamaa jechuudha. Yeroo akkatti ilaallu lama ta'uu danda'u. Garuu erga inni qaama ishee to'ate isheenis immoo qaama isaa to'atte
namni tokko qaama isaa to'achuu danda'a malee qaama nama biroo to'achuu hin danda'u. Sababa immoo qaamni isaa sun qaama ishee ta'eef qaamni ishee sun qaama isaa ta'eef isaan maal ta'u wal to'achuu danda'u tokkummaa qaamaa agarsiisa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo tokkummaa afur yookaan spiritual unity kan jedhamu asirratti shared faith amantaa wal fakkaataa ta'e yeroo ammaa kana dhugumatti qormaata kiristaanotaa ta'ee kan nama burbujaajessaa jiru. Abbaan mana amantaa tokko keessa jira, haati mana amantaa tokko keessa jirti, ijoolleen immoo amantaa biroo keessa jiru. Kun tokko jechuu hin dandeenyu. Ergaa Hewaan qaama Addaam keessaa baatee gara qaama birootti deemuu hanga hin dandeenyetti amantaa biroo keessa yoo jiraatte qaama tokko jechuu hin dandeenyu. Garuu qaama tokko jechuudhaaf amantaadhaan tokkicha. Amantaan sunis tokkitti qulqulleettii kan taate Ortodoksii Tawaahidoo kan Iyyasuus Kiristoosin bu'uurte kiristaana nu goote maqaa Kiristoosin tokkummaa hafuuraati jechuudha. Isa kanarratti maal jedha ergaa Phaawulos warra Qorontos lammaffaa boqonnaa 6:14 saba Waaqayyoo warra hin taane wajjin walitti hin hidhamin. Dargaggoonni yeroo ammaa kun warri gara fuulduraattis fuudhan warri kana dura fuudhee jirus amantaa garaagaraa keessa jiraatira taanan isaan qaama lamaadha. Haadha manaa abbaa manaa jiraachuu ta'uu hin danda'an. Inni amane isaan amannee faana jiraachuu hin danda'u. Ifti dukkana faana walitti dhufeenya hin qabu. Kun tokkummaa hin jechisiisu. Kanarraan kan ka'e maal jedhaa warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeelinni fi jallinni maal walitti qabu? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Kiristoos fi seexanni attamitti walitti galu ree? Inni amane isa hin amanne biraa qooda maalii qaba ree? Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo waaqayyoolii tolfamuu biroo maal hojjetu jedhe Phaawulos ergaa isaatiin lallaba isaatiin akkaataa kanaatiin kiristaanotaaf buusee jira. Otoo tokkummaa kana Phaawulos lallabu alaan dhiirri tokko shamarree hin amanne tokko kaadhimmata yoo taate yookiin shamarreen amante tokko dhiira hin amanne isaan kaadhimmatti taanan booda tokko gara tokkotti dhufuudhaan qaama tokko ta'uu hin danda'an. Qaamni alagaa waliin jiraata sana booda immoo rakkoo humnaa oliiti jechuudha. Kan biroo immoo yoo itti daballa jenne akkuma Kiristoos mataa mana kiristaanaa ta'e abbaan manaas immoo mataa haadha manaati. Wanta jedheef Kiristoos akkuma mana kiristaanaatiif of kenne abbaan manaas immoo haadha manaasaatiif of kenne. Icciitiiwwan kun hundumtuu wanta achi keessatti jiruuf qaamni lamaan kun tokkodha jechuu dandeenya jechuudha. Galatooma haala bareedaadhaan kan isin ibsitanii egaati gama hiikasaadhaan yookaan jenne gaabinaanii gama tokko isaatti gaaffii keenyatti yoo ceenu gaa'elaan dura gaaffiiwwan kaan wajjin qabsiisanii namoonni baay'een hubannaa waan tokko ni jiraata. Keessumatti iyyuu gaaffiin namoota tokkodhaaf maaf hin fuutu yookaan immoo maaf hin heerumtu jedhamu gaafa dhiyaatuudhaa fi deebisan dhiyeessan yeroo baay'ee nama naaf ta'uu hin dhabe yookaan immoo nama naaf ta'uu hin arganne jedhu ilaalchi namoota karaa akkamidha sirriidha. Namni ta'u yeroo jedhan nama akkamiitiin kan isaan yaadanii kaan immoo kan Waaqayyo naaf kenne hin arganne waan ta'eedhaaf amma Waaqayyo kan naaf kenne argadhutti fuudhuu yookaan immoo hin heerumu jedhuudhaan gara lamaaniin iyyuu deebiin kun hin deebi'a. Waaqayyo addatti namaaf kun keeti jedhee kan kenneef qaba. Isa kana akkamittiin nuuf ibsitu barsiisawwan kiristaanaa keenya wajjin. Tole gaaffii baay'ee yeroo baay'ee dhiirri fi shamarreen tokko ittiin wal gaafatan yeroo maatiin isaanii gaafatan hiriyaan isaanii gaafatan abboonni mana kiristaanaallee yeroo gaafatanitti deebii isaan kennanidha. Gaaffii baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi uummanni kiristaanaa keenya wanta kanarraa barachuu qabudha. Yoo nama naaf ta'uun dhabe kan jedhamu kuni maal eenyutu barbaade maal dhabe kan immoo Waaqayyootti hirkate immoo maal Waaqayyoo dhabeetidha. Yoo barbaade hin argata
hin barbaanne taanan hin argatu eenyumtuyyuu taanan jechuudha. Namni waan facaasee hammata waan ta'eef. Isa kana irratti barbaada ni argattu. Balbala rukutaa isiniif banamaa jedhe malee balbalan isiniif bana rukutaa. Yookiin balbalan isiniif bana ol seenaa calliseetuma hin jedhamne. Balbala rukutaa isiniif hin bana. Barbaada ni argattu. Osoo hin barbaadin eenyumtuu maal argachuu hin danda'u. Yoo barbaade immoo wanti inni dhabuuf hin jiru. Kun immoo eenyuun ta'uu danda'a? Eenyuun ta'us qaba? Waaqayyoodhaan jechuudha. Abdii keenya Waaqayyo irratti keenye yoo barbaanne hin dhabnu jechuudha. Garuu callisneetuma kaayyoo gaa'elaa osoo hin beekin akkuma barbaannetti ni jiraanna yoo ta'ate anatu kan keeti jettee nutti hin dhuftu innis immoo anatu si fuudha jedhee wanti dhaqee ishee fuudhu hin jiru jechuudha. Otoo hin barbaadin wanti argamu gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Kan Waaqayyo naaf kaa'e waan hin argamneef isi jedhu kanarratti yaada lamatu jira. Tokko kan fuudhuu barbaadu jira. Lammaffaa immoo qulqullummaadhaan qulqullaa'ee osoo hin fuudhin Waaqayyoon qofa galateeffachaa kan jiraatu jira. Mee amma immoo warra fuudhuu barbaadu kanaaf kan Waaqayyo naaf kaa'e waan hin arganneef amma jedhu qajeelummaa barbaade gaa'ela sanas immoo wanta ta'uu qabuuf karoorfatee itti seeneera taanan Waaqayyoon yoo kadhate wanti inni dhabuuf hin jiru. Kanatti Waaqayyoon kun kan keeti hodhu jedhee osoo hin dadhabin wanti isatti kennuuf hin jiru jechuudha. Waaqayyoon dadhabi kaleessumannaa Addaamin gannata keessaa baasutti dadhabi dafqakee nyaadhu jedheera. Osoo hin dafqin eessaa jedhuufaaf samiirraa gadi immoo lafaa oli baatu kan isaaf ta'u jechuudha. Kana Galaataa boqonnaa jala 7 irratti hin gowwoominaa jedhe. Namni immoo waanuma facaase hin galfata. Namni akka yaada foonii isaatti facaasu yaada foonii. Namni immoo akka yaada hafuuratti facaasu immoo yaada hafuurati. Gaa'elatti seenuu barbaade karaa hafuura qulqulluutiin karaa Waaqayyootiin deemee ni barbaada yoo taate mucayyoo isaaf taatu kan boru gara gannataatti isa galchitu riqicha kan taatu in argata. Osoo hin facaasin kan ingirdaada facaasu ingirdaaduma hammata. Kan qamadii qulqulluu facaasu qamadii qulqulluu hammata. Osoo hin dadhabin immoo eenyutu maal argata? Dadhabaa jedhee kaleessa Waaqayyoon nu ajaajeera. Harki hin hojjenne hin nyaatin. Harki hojjetu immoo agaboo hin bulinne jedhee dubbatee jira waan ta'eef asumarraan yoon kan biroo itti dabalu barbaade warri immoo qulqullummaa otoo hin fuudhin jiraachuu barbaadu. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontos duraa boqonnaa 32 kaasee amma 34tti waan biyya lafaa kanatti dhimmuu dhiiftanii akka jiraattan nan barbaada. Kun Phaawulosidha gaa. Phaawulos monokseedha hin fuune baataawwidha. Wanta biyya kanaa hin barbaadinaa. Waa'ee fuudhaa itti hin yaadinaa. Namni fuudhu haadha manaa isaa gammachiisa. Kan hin fuune garuu Waaqayyoon gammachiisa. Garuu jedhe garuu dhiirri tokko haadha manaa tokko haa qabaatu. Durbi tokkos abbaa manaa mataa ishee haa qabaattu. Kana godheera jechuun cubbuu hojjete jechuu miti. Yoo dandeessan akka kootti jiraadha. Hin dandeenye taanan fuutanii tokkoon murtaa'ati jiraadha. Haadha manaa abbaa manaa. Dhiira tokkoof durba tokko jechuudha. Kana waan ta'eef yoo fuudhuu barbaanne qulqullummaadhaan Waaqayyoon gaafannee karaa qulqulluu ta'een kaayyoon keenya wanta gaarummaadhaaf gaa'elatti seenuu. Yoommoo Waaqayyo koo qofan gammachiisa galateeffataa jiraadha yoo jedhe immoo fuudhuu dhiisu. Asirratti kan nuti hubachuu qabnu namni yoo fuudhe cubbuu hojjete jechuu miti. Yoo fuudhuu baates qulqulluudha isa fuudhe sana caala qulqulluudhaan jennu hin jiru. Hundumtuyyuu hojii gaarii hojjannaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu waanta ta'eef jechuudha. Bifa bareedaan akkasii nuuf kaastanii keessumatti iyyuu ilaalcha namoota dhimma kana wajjin wal qabsiisee yeroo baay'eetti dogoggora waan ta'eedhaaf
deebii sirrii akka isaan irraa argatan abdiin nan qaba. Keessumatti immoo namoonni yeroo baay'ee yaadota kana gama biraatti yookaan nama naaf ta'e yookaan nama naaf ta'u barbaadu hundatti ofii isaanii nama ta'uu qabudha. Yaada sinuuf kaastanii wajjin keessumatti namni waan facaasee hammata gaafa jettan jalqaba irratti namni tokko gaarummaa ofiisaa raawwate qajeelummaa ofiisaa raawwate qajeela nama biraa barbaada. Ofii qajeelaa osoo hin ta'in ofiis immoo gaarii osoo hin ta'in gaarii barbaaduun qajeelaa barbaaduun kan danda'amne kan sinuuf kaastani. Kanaaf yoo qajeelaa taane yoo gaarii taane waaqayyoon hordofne waaqayyoon faana buune hin dhabnu nama akka sanaatti jiraatu kan lamaanuu jettanii deebii sirriidha kuni. Dhaggeeffattoonni keenyas waan baay'ee irraa hubatu jedheen abdii qaba. Kanuma wajjin ol qabsiisee ammas keessumattuu jireenya gaa'ilaa wajjin gaa'ilaan dura jiru keessaati namoonni baay'een gara gaa'ilaatti yookaan immoo gara kaadhimmannaatti seenuudhaa fi filannoo hiriyaa gaa'ilaa wajjin wal qabate akka kiristaana tokkootti dargaggoon tokko yookaan shamarreen tokko kaadhimmachuudhaaf ulaagaa filannoo ishee maal ta'uu qaba? Akka mana kiristaana keenyaatti dargaggeessi tokko gara kaadhimmannaatti seenuudhaaf shamarreen tokko gara kaadhimmannaatti seenuudhaaf ulaagaan ishee maal ta'uu qaba? Maal ta'uu hin qabu? Ulaagaa isheen kaawwachuu hin qabne keessumattuu yeroo baay'ee namoonni asitti hin dogoggoru. Namoonni tokko hin jiru ulaagaa hanga 10-15 tarreessanii isaan kan namoota barbaadan ni jiru. Sana hunda immoo dhabanii isaan nama sana hunda guutuu dhabanii immoo yeroo itti lafarra turan ni jiraata waan ta'eef namoonni ulaagaa ofitti baay'isanii wantoota barbaachisu akka kiristaanaatti dirqama irraa eegamu dursa kennuu dhiisanii waan biraa baay'isuudhaan ofitti dhiyeessan waan jiraatu dirqamatti ulaagaan barbaachisaa kiristaana tokkoof gara gaa'ilaatti isa geessisuu qabu kan kaadhimmannaatti isa geessisuu qabu maal fa'aa ta'uu qaba maal immoo ta'uu hin qabu maal keessa seenuu hin qabu kan jedhu asumarratti nu kaastanii. Baay'ee gaariidha. Egaa gaaffiin kun gaaffii duraanii faana walitti hidhata qaba. Waaqayyoon kun kan keeti jedhee nama tokko kaa'ee fidee namatti hin maxxansu. Abbaatu barbaaddata jennee walii gala jira. Waan facaasan waan ta'ammataniif. Kanarratti maal jedha ogeessichi Salamoon fakkeenya sadii boqonnaa 3 lakkoofsa 5 akka jaat garaa kee guutuu waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetitti hin hirkatini. Hubannaa ofii keetitti hin hirkatin kan waaqayyoo qofa. Karaa kee hundumaatti isa yaade. Innis daandii keessiif ni qajeelcha. Kun fedhiin keenya kallattii kamitti ta'uu qaba? Waaqayyo qofatti hirkachuu akka qabnu. Ilaalcha foonii keessa galuu akka hin qabne hiriyaa gaa'ilaa filachuu irratti. Yeroo ammaa kana namoonni hedduun kan isaan itti dogoggoran wanta ijaan mul'atu irrattidha. Wanta ijaan mul'atu kun immoo ituma ijaan argitu sirkaa bada. Akka fixeensatti badanii akka hin jenne fixeensi innaa badullee hin argitu. Innaa uumus hin argitu, innaa badus hin argitu. Isaanuu hin fakkeeffamu. Qabeenya giddugaleessa godhatu. Yoo inni hojjetaa ta'e hojjettu mootummaan fuudhuu qaba jedha. Yoo daldalaa ta'e ilmoo daldaltuu ilmoo daldalaa tokkooti kan inni fuudhuu qabu jedha. Yoo abbaan isaa mootii ta'e intala mootii fuudhuun qaba jedha. Bareedina kan ilaalu jira, bareedina fuula kan nyaara ilaalu jira. Rifeensa boruu badu kan ilaalu jira. Isheen rifeensa hin qabdu. Isheen ilkaan ishee kaarruu hin qabdu. Wantoota ijaan mul'atan kanatti body structure kanarratti hundaa'etu namoonni hedduun filannoo gaggeessu. Wantoonni kun hundumtuu immoo sakandii keessatti baduu danda'a. Akkuma kibriitiin tokko bosona cimaa tokko balleessuu danda'utti sakandii keessatti wantoonni ijaan mul'atan kun guutummaan guututti sum tokkicha baduu danda'u. Bareedinni ijaan ilaallu namni tokko dhukkubsateera taanan yeroo sanarraa ba'a. Kana kanarratti hundaa'a. Wantoonni kun wantoota nuti hordofuu hin qabne. Qabeenyas yoo ta'ate hordofuu hin qabnu. Qabeenya yoo ta'e kan konkolaataa qabu kan mindaa baay'ee qabu yoo jenne yookiin daldalaa ta'e kan abbaa gamoo meeqaa jenne isa fuuna yoo taate isatti hirmuna yoo taate qabeenyota sana lamaantu wal fuudha malee ijoollota kana lamaan miti. Waaqayyoon immoo yeroo Addaan fi Heewaan walitti fidu giddugaleessa isaanii qabeenyaa hin taasifne.
nama ta'uu isaaniittidha kan nama tokko filachuudhaaf nama ta'uun gaadha. Nama ta'uun gaadha. Innaan kana jedhu ulaagaa gaa'ela filachuu keessatti namummaa namaa keessaa nama adda ta'e kan Waaqayyoon nuuf kenne ulaagaa manni kiristaanaa keenya nu barsiifte irratti hundoofne gaa'ela keenya filachuun dirqama ta'a jechuudha. Kana keessaa qabxiilee hedduutu jira ulaagaan ittiin filachuu qabnu. Tokkoffaa eeyyama Waaqayyooti. Eeyyama Waaqayyoo beekuun nurraa eegama. Isa kana duubarratti gadi fageenya ilaaluudha dandeenya waan ta'eef keessaa hin galu. Kan biroo immoo cimina kaayyoo. Namni tokko gara gaa'elaatti yeroo seenu maaliif ta'uu qaba laata? Ilmoo argachuudhaaf immoo ejjarraa of dhorkuudhaaf immoo wal gargaaraaf immoo waliin dinagdee cimaa keessa galuudhaaf immoo maali kan jedhu kun baay'een beekamaadha. Garuu akka kiristaana tokkotti kiristaana namni ta'e kaayyoon isaa hojii gaarii, hojii gaarummaa Galaatiyaa boqonnaa 5:21 irratti taa'e hojiiwwan sanaaf ta'u wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti kan dheeboteef laachuudhaaf kan daaree itti uwwisuudhaaf waliin hojjetanii hojiiwwan akkanaa kana cimina kaayyoo baay'ee murteessaadha. Gaa'ela tokkotti seenuudhaaf kaayyoo maalii qabdi ishiin? Kaayyoo maalii qaba inni? Isa kana sirriitti osoo gaa'elatti hin seenin dura gadi fageenyaan waliin marachuun baay'ee murteessaadha. Yoo kan inni fuudhu inni gara gaa'elaatti seenuuf ilmoo argachuudhaaf ta'ate ilmoon sun yoo dhufuu baatte gaa'elli sun hin jiga. Qabeenya ishee ilaalee fuudha yoo taate qabeenyi sun akka balaa tasaatiin yoo barbadaa'e gaaf sana eessa dhaqa? Isheenis eessa seenti? Konkolaataa isaa ilaaltee heerumte yoo taate bareedina rifeensa isheetee ilaalee seene yoo taate rifeensi ishee sun sababa addaatiin yoo irraa dhume gaaf sana maal ta'a? Bareedina fuulaa ta'uu danda'a. Fuulli ishee kun gaafa dulloomte irraa deema. Yeroo ituma dulloomee ijoollummaatti sababa dhukkuboota adda addaatiin irraa deemuu danda'a. Kana ilaaluun hin barbaachisu. Kan biroo immoo tokkummaa amantaa. Spiritual compatibility and shared values kan jedhamu kun tokkummaan amantaatii fi yaada baay'ee murteessaa kan ta'e. Namni tokko kiristaanni tokko kiristaanaa fuudhuu qaba malee Ayihudii fuudhuu hin qabu. Nama amantaa maleessa ta'e fuudhuu hin qabu. Yeroo ammaa kana qorumsa guddaa kan ta'e jiru amantaa kiristaanaa keessa taa'eet amantaa kiristaanaa kan hin taane shamarree tokko kaadhimmata. Yeroodhaan boodatti immoo inni dadhabaa deeme xumura irratti gara isheetti dhaqee makama. Amantaa maleessa ta'a jechuudha. Yookiin immoo isheen amantaa koo gadhiisu jette innis amantaa koo gadhiisu jedha. Gaa'elli kaleessa hundeessin immoo kan guyyaa kaleessaa konkolaataa 80 hiriirsinee wal fuune gaafa guyyaa 80 immoo 80 sana tarsaasuudhaaf mana murtii wal dhaabnaa jechuudha. Innaa amantaan keenyallee yaadni keenyallee tokko ta'uu qaba jechuudha. Raajii Amoos maal jedhaa? Raajii Amoos boqonnaa 3:3 irratti namoonni lama walitti dhufanii utuu waliif hin galin walii wajjin dhimma tokkoof adeemuree. Gaa'elli qulqullummaadhaaf jenneera. Gaa'elli iccitiidha jenneera. Namoonni kun yaada adda addaa keessa yoo jiraatan taate akkamitti tokkoomuu danda'u? Amoos kan inni dubbate isa kanaadha. Kanaaf amantaadhaan tokko ta'uu qabu. Kan biroo immoo jabina hafuuraa. Jabina hafuuraa yeroo jennu Galaatiyaa boqonnaa 5:22-25tti ijji hojii hafuuraa isaan kanaadha. Jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa isaan kana hundumaayyuu ulaagaan nuti illee itti galuu qabnu namni kun wantoota kana qabamoo hin qabu? Cimina hafuuraa qabamoo hin qabu? Yoo cimina hafuuraa hin qabaanne inni yoo taate isheen cimtuu taanan nama kana yeroo kaadhimummaa gidduu sanatti barnoota wal barsiisuudhaan wal jabeessuun baay'ee murteessaadha.
sababa isheen waa'ee amantaa hin beekneef waa'ee kana tiin gadi fageenyaan hin qabneef callisnee gadhiifnaa osoo hin ta'in barumsa keessa darbuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kana barumsi yeroo iddunyaa yookiin sadarkaa kaadhimummaa sanatti immoo maal ta'uu qaba kan jedhu waqtii birootti walitti deebi'uu dandeenya ta'a. Garuu gidduu sanatti maaltu ta'uu qaba barumsan wal jabeessuu erga wal cimsineen booda kaayyoo walii erga hubanneen booda gara gaa'ilaatti ce'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kan biroo immoo qophii sammuu kan bilchinne sammuu maayindiseetiin keenya sooftuweeriin sammuu keenya wantoota gaarummaadhaan ilaaluu kana kanaan jabaachuun yaadan ga'umsi qaamni keenya jabaate immoo gaa'ilaaf ga'aa ta'eera moo qorumsi yoo nutti dhufe nama jala darbuu danda'u moo hin dandeenye murteen tokko kan boru jireenyaaf nu kennu ta'uu qaba malee boru kan nu galaafatu murtee dabarsinee bira darbuu hin qabnu. Kanaaf jabinni sammuu ciminni ga'umsi qaamaa kun baay'ee murteessaadha. Kana laalleeti gara gaa'ilaatti galuu qabna malee callisneetoo ishee wanta bareedduuf inni wanta bareeduuf gara gaa'ilaatti seenuu hin qabnu. Yoo wantoota kana ilaalle maaltu dhufa? Akkuma abboonni maal jedhu manni lafee harreetiin dhaabansaa dhaabbate rifeensa harreetiin yookiin gogaa harreetiin haguugginsaa taasifame gaafa waraabessi yuusu jigaa. Ulaagaan filannoo keenyaa gamoota yoo ta'e mana yoo ta'e hojjetaa mootummaa yoo ta'e isaan kana yoo ta'e gaafa wanti kun hundumtuu nurkaa barbaadaa'u gaa'illi keenyas nurkaa jigaa jechuudha. Kanaaf wantoota ijaan mul'aturraa ija keenya kaafne wantoota ijaan hin mul'anne hafuura waaqayyoo irratti hundoofne gaa'ila keenya hundeeffachuu qabna. Ulaagaan filannoo keenyas kana ta'uu qaba jechuudha barsiisa. Abbaa keenya haala bareedaadhaan kan nuuf kaastanii keessumatti xiyyeeffannoo namoonni baay'een itti kennuu qabanidha. Mata dureen kun keessumattuu wanti jalqaba badee dhuma toluu hin danda'u baay'ee ka'umsa bada wanti baay'ee waan ta'eef abbaan keenya jecha isin dubbataa turtan keessatti dubbii abbaa keenya tokko yaadadhe abbaa keenya qulqulluu Yohaannis Afaaworqi dhimma gaa'ilaa kana wajjin gaafa kaasanii xiyyeeffannaan keenya jalqabaa asirratti akka inni ta'uu qabu himu. Isaanis maal jedhu keessumattiyyuu gaa'ilaa fi waa'ee naggaadee yookaan daldalaa wajjin wal fakkeessaniitti kan isaan ibsanii waa'ee gaa'ila gara gaa'ila kanatti jechaadha. Meeshaa namni tokko daldalaan tokko meeshaa yoo bite meeshaan sun yoo ta'u hin deebisa jijjiiruu danda'a. Ni jijjiira. Jijjiiruu danda'a. Gaa'ila garuu jijjiiruu hin danda'u. Duubatti deebi'anii kan meeshaa sana akkuma meeshaa sana deebi'anii fudhachuu ni danda'u. Walii galteedhaan. Gaa'ilatti yoo sanin garuu mucayyoo sana kalee sanaa kennitan mucayyoon kun naan taane deeffadha jechuun hin danda'u. Qulqulluu Yohaannis Afaaworqi isa kana sirrumatti gaa'ila akkuma meeshaa yeroo bittan asiif achi gaggaragalchaa ilaalaa loon jedhan yeroo kaadhimummaa keessan irratti qulqulluu Yohaannis akkuma kan nutti himan gaa'ilatti seenuu an dursatti sirrumatti gaggaragalchaate ilaalaa. Xiyyeeffannoo kennaate ilaalaa jedhanii kanaaf anis kan hin kaase dhaggeeffattoonni keenya keessumattuu baay'een isaa dargaggoota waan ta'eef kanneen gara gaa'ilatti seenan gara fuulduraatti jiraachuu danda'u. Kanaaf dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka isaan kennaniifidha. Asumarraan ol qabsiisee jalqaba irratti kaasuuf yaaltanii turtani waa'ee eeyyama waaqayyoo. Dubbiin kun baay'ee xiyyeeffannoo baay'ee barbaada. Namoonni baay'een yeroo hedduu ittiin dogoggoru namoonni baay'een immoo kan ittiin jiraatan jiru kan ittiin dogoggorees jira waan ta'eef kana wajjin wal qabsiisee gaaffii kaasuu barbaadu namoonni tokko nama wajjin hiriyyummaa eegaluuf jecha kan gara gaa'ilummaatti seenuuf yoo barbaadanii akka eeyyama waaqayyootti jedhu akkasumas immoo hiriyyummaa eegalanii yeroo addaan kutanis immoo eeyyama waaqayyoo hin taane jedhu. Jechuun waaqayyoo yeroo keessatti eeyyama waaqayyoo gaafa jennu namoonni kun akkamitti hubataniiti. Gara hiyyummaatti yeroo dhufamu eeyyama waaqayyoo jennee akkamitti seenna gaafa addaan baanu immoo eeyyama waaqayyoo akkamitti hin jenna. Keessumattuu namoonni tokko ofii balleessanii dogoggoranii akka malutti jiraachuu dadhabanii yeroo gargabbaanii eeyyama waaqayyoo hin taane jedhu. Asitti maaliif waaqayyoon itti sababeessina? Isa kana wajjin eeyyama waaqayyoo yeroo jedhamu akkamitti hubachuu qabna ishee kanarratti. Egaa maal jedhu abboonni ofumaa fixxee jedhu. Ofumaa fixxee. Kan hundee soorratti waaqayyoo osoo waamin
diigurratti waaqayyoon waamu kun abjuutti seenuudha waan ta'eef gaafan gara gaa'ela kootti seenu eeyyama waaqayyoo durseerayi. Yaa waaqayyo yoo eeyyama kee ta'e akkan gara gaa'elatti seenuuf barbaadeera kan naaf taatu naaf qopheessi. Kana jechuudhaan dursattuyyuu hojiiwwan hafuuraa sana dura raawwatamu hedduutu jira. Osoo isa hin hojjetin har'uma gaa'ela qofaaf dhugumatti waaqayyoon gaafuma itti iyyan namaaf birmata. Kan waaqayyoon kadhate waaqayyo irraa dhabe hin jiru. Waaqayyo jechuun abbaadha. Abbaan ofii inkaan abbaan ofii kan foonii daabboo kadhattee dhagaa sitti hin kennu. Eenyutu qurxummii si kadhatu bofa sitti kenna. Si abbaa kee daabboo kadhatu dhagaa eenyutu sitti kenna jedhee keeyyata qulqullootaa irratti wangeela Maatewos boqonnaa 5:6 irratti waa'ee kanaati kan inni kaa'u. Kadhadhaa ni argattu yeroo jedhu irratti kan kadhannu immoo eenyudha? Waaqa keenya abbaa keenyadha. Kan kaleessa gara addunyaa kanatti nu fide. Otoo isin hin kadhatin ennaa diigumsa kana waaqayyoon naaf hin eeyyamne jalqaba akka inni fuudhuuf yoom eeyyameef yoom gara waaqayyootti dhufe. Waaqayyoon hamaas hammaatas gaarii sun hundumaa baatee ta'uu danda'a akkuma lafa kanaatti waan ta'eef namoonni sababa dhiyeessuudha danda'u. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 irratti maal jedhe? Michoota koo warra hafuuran ni dubbanna jedhan hunda hin amanina. Waaqa biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaala malee. Kana maal jechuu barbaade? Duraan dursaa namni tokko gara gaa'elaatti deemu yeroo ka'u eeyyama waaqayyootti hin seenu. Eeyyama waaqayyootti immoo baruudhaaf inni jalqaba maalidhaa? Kadhannaadha. Kadhannaan baay'ee murteessaadha eeyyama waaqayyoo baruudhaaf. As keessatti maaltu jira? Wantoonni nu dogoggorsan jira. Abjuun bara beelaa biddeen jetti wanta ta'eef mucayyoo tokko oomsaatiif filatee otoo waaqayyoon hin gaafatin qindeeffatee too yaa waaqayyoo yoo naaf ta'e gaa'ela koo naaf hundeessi. Maqaa waaqayyootu hin dha'u kan diigamuudha kan arginu malee. Yookiin immoo oomsaatiif filatee too mucayyoon kun naaf taate immoo naan taatu erga naasu baay'ee deema. Yeroo sanatti immoo kan mucayyoo ofii durseetii filateera. Xumuree deemee ofiisu baay'ee gala. Naa ta'a moo naan ta'u jedhee. Yeroo kanatti akkuma duraan abjuun bara beelaa biddeen jetti jedhu istiraakchariin mucayyoo kanaa guutummaan guututti mucayyoo sana fakkaatetu itti dhufa. Ta'uu danda'a. Maaliif? Hundeen isaa waaqayyoo irratti kan hirkate waan hin taaneef. Shomboo qorroo irratti hirkatee too gaa'ela isaa booda gara waaqayyootti maxxansuu barbaada waan ta'eef yeroo kana mucayyoon sun kulluchi jettee fuuldura isaa dhaabatte bakka hunnaataatti jedha. Abjuu sobaa kan jedhamu isaa kanarraa of eeguun baay'ee murteessaadha. Kanaafidha Yohaannis abbaan wangeelaa ergaa isaa irratti hafuurota hunda hin amanina. Qoraatii ilaalaa jedha. Abbaan faarsaa Daawit 119:15 irratti ajaja kee irra deddeebi'ee itti nan yaada. Ajaja kee irra deddeebi'ee itti nan yaada. Maalnis barbaada ni argattu isa jedhudha. Karaa kee irraas ija hin buqqifadhu. Karaa kee irraas ija hin buqqifadhu. Abjuu irratti hin jenne karaa waaqayyoo irratti. Daandii mooraa irratti hin jenne daandii qulqulloota irratti. Karaa kee irraas ija hin buqqifadhu. Seerranni kee garaa na ceebsa. Dubbii kees hin irraanfadhu. Jedhee Daawit akkaataa kanaatiin waaqayyo isaa wajjiniin abbaan laphee waaqayyoo kan jedhame kun akkaataa kanaatiin ibsa. Waaqayyo wajjin hiriyaa isaa kan taasisu. Kan biroo immoo wanti yeroo baay'ee rakkisaa ta'e ofii fixanii too gara abbootatti fidu. Kana jechuun eeyyama waaqayyoo akkamiin beekna kan jedhu kanarratti gorsi baay'ee murteessaadha. Mentorship. Gorsa abbootaa
abboota mana kiristaanaa, gorsa hangafoota keenya, gorsa haadha fi abbaa keenya hordofuun baay'ee murteessaadha. Isa kana ogeessi Salamoon macaafa fakkeenyaa boqonnaa 11:14 irratti gaggeessan yoo itti hir'ate sabni ni kufa. Gorsituun baay'achuun garuu biyya nagaatti jiraachisa. Gorsi baay'ee murteessaa akka ta'e akkasumas immoo boqonnaa 12:15 irratti nama gowwaatti karaan ofii isaatii qajeelaa hin fakkaata. Nama gowwaatti karaan dabaan qajeelaa itti fakkaata. Namni ogeessi garuu gorsa ni dhaga'a. Namni qajeelaan gorsa ni dhaga'a. Inni gowwaan immoo karaan jallataan maal itti fakkaata? Qajeelaa itti fakkaata. Kanaan abbaa ogeessa Salamoon macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12:15 irratti jecha dubbateedha. Qulqulluu Yohaannis afaan warqee yookiin afaan dammaa immoo maal jedhe kanatti yeroo gara gaa'ela keetti seentu namoota dhimmi waa'ee kanaa hin ilaallanne faana hin mari'atini. Akkuma isin armaan duratti waa'ee daldalaatiin wal fakkeessanii gaa'ela yeroo itti seentan akkuma meeshaa yeroo bittan gaggaragalchitanii ilaaltan gaa'ela seentan sirriitti gaggaragalchaati ilaala akkuma jedhanii ammas immoo deebisanii maal jedhanii namoota hin ilaallanne wajjiniin waa'ee gaa'elaatti itti seenuu hin mari'atina. Namni dabaan daandii dabaarra isin oofa. Daldaltuun waa'ee daldala isheetti akkaataa itti galii galfattu yaaddi malee waa'ee jireenya keessan gara fuulduraatti hin yaaddoftu jedhanii akkas itti dubbatan. Yeroo gaa'ela keetti seenuuf qophooftu namoota hin ilaallannetti hin himin. Namoota jireenyaan daldalan wajjin hin mari'atin. Isaan kaayyoon isaanii qarshii argachuu qofa waan ta'eef Waaqayyoon mataa isaa wanta ta'u siif ni kennaate eessatti hirkadhu. Kana jechuun namni Waaqayyo irratti hirkate nama mana isaa dhakaa irratti ijaarrate. Namni immoo marii isaa nama hin ilaalanne faana mari'ate nama shomboqqotti hirkate jechuudha. Fakkeenya karaa sirriitti fi bareedaatiidhaan kan isin ibsitanii bifaan jechuun barbaada. Kanuma wajjin qabsiisee keessumattuu ammas namni tokko gara gaa'elaatti seenuu isaatti sababni ijoon gara gaa'elaatti itti seenu maal ta'uu qaba? Keessumattuu fedhii foonii ta'uu qaba. Dura hiruudha jedhee waa yaaduuf gaa'elaa booda yookaan gaafa gaa'elaatti seene guutuun ta'a jedheeti moo namoonni yookaan qaamni biraa waan isaa dhiibbaa taasiseef atumaaf hin fuutu atumaaf hin heerumtu waan jedheef gara gaa'elaatti seenuu qaba moo namoonni biraa waan fuudhaniif waan heerumaniif isaan ilaalee gara gaa'elaatti galamu kaayyoon ijoon walii galaa namni tokko gara gaa'elaatti seenuu qabu maal ta'uu qaba? Gaaffii baay'ee gaariidha barsiisaa. Gaaffiin kun yeroo baay'ee namoonni umuriidhaan yeroo siqanitti maaliif gaa'ela isaa eekaleen maaliif gaa'ela isaa hin taasifatu? Umuriidhaan yoo deeme yoom ijoollee horatee jiraata? Qophaa isaa hanga yoomitti mana onaa keessa jiraata? Jedhanii abbaan haati firoottan yeroo jaarsummaa itti baasan ni argamu. Namoonni akkasii wanta lama tokko callisaniituma ofumaaf jiraachuu warreen barbaadan illee jiraachuu malu. Lammaffaa immoo duraan durseetii osoo umuriidhaan hin bilchaatin yaadanis hin bilchaatin qaamanis hin bilchaatin waa'ee gaa'elaa kana tuttuquu danda'a ta'a. Sana keessatti qorumsoonni adda addaa yeroo isa tuqee kufee baay'ee qorumsa adda isa qunnamee wantoonni kun sun isa jiilchanii too gara gaa'elaatti akka hin galle isa dhorkuu jechuudha. Hojiiwwan fooniif ta'an hundumaa raawwate sanatti qorumsa adda addaa keessa galee too sun isa jiilchee gara gaa'elaatti hin seenu. Namoonni tokko tokko immoo gara gaa'elaatti kun callisaniituma jiraachuu. As keessatti callisanii jiraachuu adabatanii osoo ta'anii rakkoo hin qabu. Hiriyaa kana jedhu sana jedhu oliif gadi deemu qofummaadha. Yaa namni tokko sadarkaa dargaggummaatti fedhiin agarsiisu jira. Fedhii sana wantoota adda addaa erga raawwataniin boodatti xumurratti qabeenya isaanii xumuranii
umuriin isaanii siqeen boodatti irriba keessaa dammaqu. Yeroo kanatti immoo wanti hundumtuyyuu itti ulfaachuudhaan danda'a jechuudha. Egaa namni gara gaa'ilaatti seenuu maal kaayeffatee seenuu qaba yoo jenne sirna uumamaa yaadachuun baay'ee murteessaadha. Addaam jalqaba maaliif uumame? Addaamiif immoo gargaartuu inni kan taatu Heewaan maaliif uumamte kan jennu isa yaadachuun barbaachisaadha. Gaa'illi dhala namaa keessatti wantoonni ta'uu qaban immoo maalinni? Kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Addaam fakkeenyaaf galataafidha kan inni gara addunyaa kanatti dhufe. Heewaan immoo Addaam gargaartee Waaqayyoon galateeffachaa akka jiraataniifidha. Kaayyoon gaa'elaa inni tokko wal gargaarsa kan jedhu kun sirriitti seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaati kan isa gargaartu ani isaaf nan oolchaa jedhe Waaqayyo. Namni kophaa isaa jiraachuun isaaf hin ta'u. Kan isa gargaartuuf ni uumna, ni tolchina. Kun maal agarsiisa? Gargaartuun akka barbaachiftu. Heewaan jechuun immoo garbicha Addaam akka taatu osoo hin ta'in gargaaru wal gargaaran qonca wal gargaartetti arbeeti waan ta'eef. Inni waan tokko hojjetu isheen kallattii tokkoon bakka hir'ate san akka duuchituuf wal gargaarsa kan jedhamu isaa kanaan. Walirratti ba'aa ta'uu osoo hin ta'in ba'aa walirraa fuudhuudhaaf. Kaayyoon gaa'ilaas kanaadha. Yookiin immoo yeroo tokko abbaan manaa ala hin oolaa haati mana keessatti baay'ee rakkataa oolti. Ijoollee wajjin uffata miiccuudhaan nyaata bilcheessuudhaan hawaasummaa kana hundumaatiin miidhamtee galgalanii eegti. Keessattuu gara baadiyyaatti yoo fudhanne wantoonni akkanaa kun baay'ee abbaan manaa ganama ciree isaanii nyaatanii ba'u. Bakka dhugaatii bakka adda addaa walanii galgala immoo yookiin machaa'anii galu. Harmee baay'ee dadhabaa oolte kana ijoollee wajjinwwan adda addaa dadhabaa oolte kana galgala galanii immoo uleedhaan yeroo isaan reebanii jaarsummaan illee yeroo ta'u hedduutu jira jechuudha. Ammallee xiqqataa dhufeera malee akkas ta'uu hin qabu. Jireenya gaa'elaa keessatti isaan qaama tokko hanga ta'anitti isheen dadhabde jechuun inni dadhabeera. Inni dadhabe jechuun immoo isheen dadhabdeerti waan ta'eef wal gargaaranii wal tubanii jireenya qulqullummaatiif ta'uudhaaf qabu jechuudha. Kaayyoon gaa'elaa tokko kanaan. Kan biroo immoo Waaqayyoon galateeffachuuf. Waaqayyoon galateeffachuuf. Asirratti akkaataa kamitti Waaqayyoon galateeffachuuf ta'a jechuudha. Namni tokko kophaa isaa yeroo jiraatutti hojii keessummaa simachuu hojjechuu dhiisuu danda'a. Itti ulfaachuu danda'a. Dhiirri tokko kophaa isaa nyaata bilcheessee keessummaa dhufee simatee wantoota adda addaatiin hojii gaarii hojjechuu dhiisuu danda'a. Hiyyeessotaaf laachuu hin danda'u namni tokko kophaa isaatti. Imaloota adda addaa waliin deemanii wantoonni kun hojii gaarummaa kiristaanaa karaa ittiin Waaqayyoon galateeffannu jechuudha. Akkuma mukni tokko hin aara malee hin boba'u akkuma abbootiin jedhanitti jechuudha. Isa kanarratti Waaqayyoon galateeffachuuf illee qaamni hir'uun sun yoo guutame bifa gaa'elaati yoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Kan biroo immoo jaalala Kiristoos mana kiristaanaaf qabu ibsuuf. Kaayyoon gaa'elaa kun akkamittidha jechuudha keessaa. Efesoon boqonnaa 5:25 irratti Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaalate abbaan manaas haadha manaa isaa haa jaalatu. Kun maal agarsiisa? Jaalala Kiristoos mana kiristaanaatiif qabu. Mana kiristaanaa yeroo jennu qaama sadiidha. Tokkoon nama dhuunfaa mana Kiristoos lammaffaa immoo uummanni walitti qabame mana Kiristaanaa sadaffaan immoo gamoo guddichaadha. Yesuus Kiristoos dhala isaatiif Addaamiif gidiraa hedduu argee osoo hin yakkamin
yakkamtootaaf aarsaa ta'ee jaalate. Isa kana mul'isuudhaaf abbaan manaa akka Kiristoositti haati manaa immoo akka dhala Addaamitti ilaalama jaalala kanallee agarsiisuudhaan. Haadha manaa isaa kan jaalatu qaama isaa jaalataa jedha asumarratti Phaawulos. Haadha manaa isaa kan jaalatu qaama isaa jaalataa waanta ta'eef yoo inni of jaalate haadha manaa isaa jaalate. Haadha manaa isaa jaalate taanaan immoo of jaalate qaama isaati waanta ta'eef kan agarsiisu. Waaqayyoon jaalala Kiristoos mana kiristaanaatiif qabu yeroo jennu akkaataa kanaatiin ibsuudha dandeenya. Kiristoos mana kiristaanaatiif dabarsee of laate dhala namaatiif jechuudha. Akkasuma abbaan manaas haadha manaa isaatiif jecha dabarsee of laachuudha qaba. Inni kun wanta barbaachisaa ta'edha. Yeroo tokko maal jennaa qabxii arfaffaa irratti kaayyoon gaa'elaa jedhu. Kaayyoon gaa'elaa firii bakka buusuufi kan jedhamu jechaa barsiisaa turre ta'a. Inni kun kaayyoon gaa'elaa firii bakka buusuu isa jedhurraa firii bakka bu'ee mana kiristaanaa jecha Waaqayyootiin guddisu. Kun maaliif ijoolleen kennaa Waaqayyooti jedhee qulqullichi Daawit faarsaa isaa 127 irratti jecha kana dubbatee jira. Namni wal fuudhe tokko yoo firii hin arganne yookiin ilmoo hin arganne jecha kaayyoon gaa'elaa firii bakka buusuuf jedhu sana nu jalaa hambisa. Kanaaf maal jedhe qulqulluu Yohaannis afaan warqees ijoollee kee mana kiristaanaa keessatti adabbiidhaan guddisi kan inni jedhee nu barsiisuuf kanaafidha. Kanaaf kaayyoon gaa'elaa maal ta'udha? Ijoollee alatti firii kiristaanotaa kiristaana taasifnee guddisuudha. Isa kanadha. Walumatti qabaatti kaayyoon gaa'elaa maali yoo jenne ijoollee Kiristoos dhalatte mana kiristaanaa keessatti dagaagsuun wal gargaaruu fi jaalala Kiristoos mana kiristaanaatiif qabu mul'isuudhaaf Waaqayyoon galateeffachuuf yeroo jennu isa kana immoo ejjarraallee yoo wal eegne taate haadha manaa kan fuudhe haadha manaa isaa ni gammachiisa. Dubartii biroo fuudhuudhaaf ala hin ba'u, oliif gadi hin deemu, jireenya qulqullummaatiin jiraata. Ejjarraa wal eeganiiru jechuudha. Qulqullummaadhaaf gaa'elli qulqullummaadhaaf kan jedhameef kanaafidha. Kanaafuu kolii galaatti namni tokko gara gaa'elaatti seenuudhaaf dhimmoota kana kaayeffatee gara gaa'elaatti seenuu qaba. Malee dhimmoota fedhii fooniis yookaan taanii namoonni biraa waan fuudhaniif namni biraas fuudhi waan ittiin jedhee heerumti waan jedheef jechoota qaama biraa dhiibbaa qaama biraadhaan osoo hin taane kaayyoo kana giddu galeeffatee gara gaa'elaatti galuu qaba kan jedhu kaastanii jirtu. Galatooma asumarraan ammas yaadan kaasuu barbaadu keessumatti iyyuu waqtii turtii kaadhimmannaa keessatti jechaadha. Daangaan ni jiraata keessumatti iyyuu namni tokko kaadhimmannaa gaafa jennu oliif hiriyoomanii jechaadha gaa'elaaf ol filatanii garuu immoo gaa'elatti hin seenin turtii jirudha jechaadha. Turtii yeroo ol filannaadhaati hanga gaa'elaa gidduu jirudha. Turtii kana keessatti daangaan dhiiraaf shamara tokko hanga eessaatti ta'uu qaba. Sababiin isaas keessatti dogoggoroota hedduutu yeroo baay'ee namoonni baay'een maal jedhu ati kootii ani keetii jedhanii waadaa olii galu. Waadaa olii galanii kanaa booda bakka ati kan kootii ati kan keetii jedhanii dogoggora hedduutti hin seenu hanga xuraa'ummaatti qulqullummaa isaanii dhabuutti. Amma sanaatti namoonni yoggaa deemanii jiraatu. Amma qabeenya illee walitti kennanii wal deemanii immoo wal kaaduun ni jira. Keessumattuu obboleewwan biyya alaa jiran dhimma kanaan yeroo baay'ee mudannoo hedduutu isaan mudata waan ta'eedhaaf daangaan hiriyyummaa yookaan kaadhimummaa kana hanga eessaatti ta'uu qaba. Namni tokko kaadhimmate jechuun yookaan hiriyyaa fedhate jechuun gaalee raawwate jechuudha. Xumurameera jechuudha. Amma eessaatti ta'uu qaba kan jedhu asumarraan wal qabatee immoo waqtii kana keessaa yeroo baay'ee wanti mul'atu waadaa walii seenu dhimmoota kanarratti anaan illee gaaffii baay'ee na mudatee jira karaa chaanala telegiraamaa dhuunfaa kootii jechaadha. Namoonni keessumattuu obboleewwan biyya alaa jiran gaaffii kana yeroo hedduu hin kaasu. Qaamaan biyya alaa waan jiraniif karaa dhuunfaa isaaniidhaan yeroo itti waadaa waliin seenan ni jiraatu jechaadha. Akkasumatti immoo karaa abbaa gaabbisanis ni jira wantoonni kun darbee ni mul'ata waan ta'eef waadaa walii seenuun kun ni danda'ama